Kan jiru guyyaa lamaa maasaa soddaan mandara keessa jiraannu kan hundumtuu deemi bagageessi wajjin anfannoo magaalatu naan ga'ee maaltu du'aadha ilma biraatti mirti taanaa yoo waan ta'an beekamu muka namoota dhala dabarsanii fannoo waan kaasa galanaa kuni. Sanaa galuu danda'a qaate tole ishee bahu gogalaan faame du'anii achuma lafa wanti du'aa beektu asii garuu dasuu du'ee du'aatee ayyaana fannoo bagageessanii maalitti mandara galanti maddeen hojjetaa kana booda namni tokko ishee dhuftee bagageessee naan jettu nu beekaa waan nuti jiru waan dinqii akkasii hummaa dhiyaa beeku wanti du'ee du'aa ka'u yesuus takamtu du'aatee waan du'aa ka'u sargeen beekon. Yesuus hundinuu jedhamu yoo sakamii ayyaana faasikaa dhufan sana beeku. Satu nama kana booda tokko ishee dhuftee waa'ee kanaan nutti taasifamtu waan naan galee dhuftee ittiin mataana jeetii mandara keessa deemtee kanan baqadhee deemaa kana nuti Kam jirtu? Kamas. Nagaa keessanii? Jirtu? Jira. Kam isin? Jira. Baga gammaddan baga geessan. Eessa maal gammadas? Bu'ee du'aa kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nuti itti birmadummaa arganne kan baga geessaniin isiniin jechaa jira. Yesuus akamtu du'e maaltu du'aa kaasaa waan du'aa koo argeen beeku namni du'e jechuudha waan du'aa koos ta'ee. Ilma Waaqayyoo isa jiraataa isa waaqaaf lafa uume cubbuu keenyaaf jedhee nama ta'ee gad deebi'ee dhalatee cubbuu keenya galagalchee du'aa isa kee. Akkuma afaan nu gorsime waan tokko waan jettu kun nuu galaan waan du'aa koos ayyaana waan jiruuf waan tokko hin beeknu. Ammas hin beektanii waa'ee Kiristoos. Waan tokko hin beeknu. Cinaama isaan beektanii? Hin beeknu siin jedhe. Gonkumaan beektanii? Isa naaf du'e isa siif du'e kana Kiristoosin hin beektanii? Hin beeknu. Baruufoo fedha qabdu. Fedha qabu. Egaa amma kanaan duraan beekumsa qofa turtaniif isinitti hin faradamu. Isin har'a isa baruu yoo barbaaddan ola caalmoome. Kanaaf na faana bu'aa anis isinii ibsa. Ilaa mana kan argaa jirtu kunuunsa kana. Manni inni Waaqayyo keessa buufatu manni qulqullummaanii laphee kooti, laphee keessa. Kun immoo isa kiristaanonni warri Kiristoosin amanan walitti qabamanii keessatti waaqeffamanii. Baay'ee namatti tola maalidha? Kottaa ol seenaa. Taa'amee adda. Maanni manichi keessa yoo walitti qaban maansaa. Egaa Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume. Erga waan hundumaa namaaf qopheessee booda guyyaa ja'affaatti nama uume. Namni uume kunis cubbuu hojjechuudhaan kufee jannata Eden isa Waaqayyo keessatti uume keessaa gad oofame. Cubbuu jechuun ija hojii xuraa'ummaadha. Qajeelummaa gaarummaa kan keessa hin jirre jallinaan kan guute. Cubbuu jechuun keenyan namaaf Waaqayyoon gargar oofu. Egaa namni erga cubbuu hojjetee cubbuutti kufee Waaqayyoos nama jannata Eden keessaa gad oofe. Erga gad oofeen booddee yaada isaa keessa garuu waan tokko dhoksee ture. Innis tokkicha ilma isaa ergee jireenya bara baraatti akka ol ludachaasu karoorsee ture. Isa karoorse kanas baasee mul'ise. Gaafa inni mul'atetti tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosin gara biyya lafaatti erge. Egaa Yesuus Kiristoosis ulfina abbaa isaa qixxeessu waaqummaa isaa aangoo isaa dhiisee nama ta'e gad of deebi'ee birmaduu nu baasuuf gara biyya lafaa dhufe. Yesuus jechuunis gatii warra jiru hundumaa kaffaluuf golgootaatti ba'ee dhiiga isaa facaasee birmadummaa nu argamsiisuuf isa gara biyya lafaa dhufe. Waaqayyoos tokkicha ilma isaa kana erga gara biyya lafaatti erge. Ilmi isaa kunis caaffanni keenya qulqullaan akka dubbatutti dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Seera isa cubbuutti nama geessu sana jala erga galfameen booddee baraan irra jiru hunduma isaa baate. Anaaf isinitti isa ulfaate dhiphinicha gidiiricha nurraa kaasuuf namummaa foonii uffate. Kiristoos jechuun isa kana. Egaa Yesuus Kiristoos gatii nurra jiru baasuuf godhan baay'ee miti daawwannaa iddoo gurguddaa filatee miti. Bakka mootonni walitti qabaman,
bakka beektoonni walitti qabaman dhaqees inumaayyuu cubbamoota warra abdii qabi warra gaddeebi'ootti jireenya labsuudhaaf gara isaanii dhaqe. Kana booddee cubbuu isaan irra jiru isaan irraa fuudhe. Birmadummaan wal argamsiise. Kiristoos inni sun hin beeknu jettan kun anaaf isinii birmadummaa gonfachiisuuf akkasumatti ta'e miti. Anaaf isiniif carraa irraa kan argamsiisuuf akkasumatti dhiise miti. Gatii gurguddaa inni qabbane baay'ee. Gatii gurguddaa sana samman ilaala. Yesuus Kiristoos anaaf isiniif birmadummaa labsuuf anaaf isiniif birmaduu baasuuf alangaadhaan amma dhiigi isaa coccobee dhangala'utti dhahamee buloo ilaala. Namni irraa qabu jiru. Wayyuu reeba kuna. Cut! Yoo kana qofaan geenye gatii nurra jiru baasuuf reebichi duwwaan iyyuu hin geenye. Alangaadhaan tumaa gara faa dhiiga isaa coccobsaa jirma jiidhaa akka inni baasuuf dirqisiisan ilaala. Namni kana irraa qabu jiru akka isaanitti reebaa kan ta'e. Fannoo kana baat. Kas abadi kam. Baat fannoo. Ragai. Tora kas demiti. Ragai dika. Dem. Kana duwwaan hin geenye. Dhiiga isaa coccobsaa jirma jiidhaa baatee amma bakka Golgootaa jedhamu Yerusaalem dudduubatti garafamaa deeme. Ilaala. Naaf jedhee kan namatti bakka koo wayitee akka kana dhaabatus. Amma Golgootaatti dhiiga isaa coccobsaa jirma jiidhaa baatee ergatti geesse. Fannoonni baatee deeme sana irratti fannisuudhaaf uffata isaa irraa baasanii qullaa isaa dhaabanii ilaala. Dogoggoree daamil kana maamila isaa fudhatee kufee gara badiisaa gara badiisaa. Argachuun yoo dadhabu baasuuf oofuu nagatii cubbuu. Kaffaltiin cubbuu biraasan laatee dura booduree jireenya laatee jiru na laatee. Cubbatti nuuna dhaabamee golgotaa. Gatii nurra jiru baasuuf amma Golgootaatti adeeme. Fannoo irra oole. Jalatti erga gurbaan turaa waliin booddee fannoo irratti lubbuun isaas darbee achiis fuudhanii awwaalan. Awwaalam. Raawwaadhaa deema. Jedhee kuusaa. Cubbuu marti nuuna dhaabamee golgotaa
golgotaa adeeme inni waaqayyo isa deebisee sanni cubbuu keenya irratti fe'e Yesuus Kiristoos. Egaa Phaawulos yeroo dubbatu kanaaf akkas jedhe nuyi garuu isa fannifame Kiristoosiin hin tajaajillu. Saba keenya nurraaf saba madummaatti akka nuyi jiraannu godhee kanaaf Kiristoos jechuun isa kana inni laabsiniif jedhee ture awwaala beenas. Kunuunsa sirriitti dhugaan koo nuuf galeera. Waa'ee fannoo maal akka ta'es hubanneera. Egaa cubbuu keenya hundumaa baatee golgootaatti adeemee erga du'ee booddee inni du'ee namni humna du'aa diigee aangoo du'aa caccabsee arbii isaa caccabsee humnaaf jabinaan dhagna du'aa ta'uuti isa nu rakkise sana awwaalee ba'aa keenya sana ulfaate sana nurraa lafaadhee akka inni lammata deebi'ee ta'uu hin dandeenyetti akka inni yoomiyyuu nu galboonfachuu hin dandeenyetti namummaa haaraasa ofii isaa uummate sana nutti uwwisee namummaa moofaa keenya sana nurraa baasee ni dhimsee gaafa guyyaa sadaffaa humnaaf jabinaan aangoo guddaadhaan ifa addaadhaan ni deebi'ee du'aa keera. Kiristoos du'ee dhabne du'aa keera. Humna du'aa cabsee arbii du'aa caccabsee du'aa keera. Kanaaf qabamee jira meedalee yaa suwal meedalee yaa du'aa fiige meedalee mo'ichike jedhamee dhaabamee jira. Kanaaf naaf isiniif fannifame inni gatii keenya kaffaluuf inni dhimma keenya goola gubbee Kiristoos du'aa keera. Kunooti ilaala. Egaa inni humnaaf jabinaan du'aa kee. Kanaaf inni du'eedhaaf ni aangoo du'aa diigee mo'ichaan kee. Humna du'aa caccabsee aangoo isaa onse. Dhimma du'aan baaseera. Du'umsaa cubbuu keenyaaf du'aa ka'umsaa qajeelummaa akka argannuuf ta'e. Har'a nuyi karaa isaa qajeelummaa qabna. Kanaaf ani Kiristoos isa du'e du'aa kee garaa kootti nama afaan koo dhugaa nan ba'a. Anis Kiristoos isa du'e du'aa kee garaa kootti nama afaan koo dhugaa nan ba'a. Anis Kiristoos du'e isa du'aa kee garaa kootti nama. Kiristoos du'e namni du'aa keera. Duusa milikita daaba cubbuuti ka'umsa qajeelummaa argachuu kooti. Naaf lakkoofsisee malee nu dandeenye haala lakkoofsisu seera doon hin keenye. Duusa milikita daaba cubbuuti ka'umsa qajeelummaa argachuu kooti. Naaf lakkoofsisee malee nu dandeenye haala lakkoofsisu seera doon hin keenye. Isa wajjin duune du'a qabamneerra mirga baay'isaatti hirmaatu taaneerra. Isa wajjin duune du'a qabamneerra mirga baay'isaatti hirmaatu taaneerra.